Iyyuun Hermeellaadhaanii jilbeeffadhuutii qalabatiitti kaayii Abrahaamitti heerumi jennaanii abadanii ani kana hin godhuu haadaarraa kan goree safuurraa kan goree jennaan iyyuun kaleessaa waan baay'ee gochaan turre akkamitti har'aa haadaadha jechuu dandeessedhe. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni kiyyaa marti keessan siniin jecha subscribe like naa gochuun na jajjabeessa. Lammiiwwan koo qaalii haala mijanne keessa dhaabadheen hojjechaa jira dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Adara garaa naa laafaa siniin jedha lammii kiyyaa. Innaa egaa ta'uyyuu malee jechuudha iyyuunii jireenya Ruuttaa fi Abrahaam keessatti waan baay'ee taane haa ta'uyyuu malee nama Ruuttaan gammachiisus dessitaa arganneetu jirra. Abrahaamis immoo Hermeellaa faana jireenya itti fufuu ni danda'a. Ruuttaan immoo tasgabbooftee jiraachuudhaa fi dirqama Abrahaam Hermeellaadhaan fuudhuu qaba. Abrahaam immoo gaafachuu baatillee ishiin akka gaafattuufi yoo jedhu jechuudha haalota mijeessetu jira. Namoonni baay'een keessan Abrahaamidhaanis kan gaafachaa Hermeellaanis illee taasise jechaa kan turtan waan ta'eef abjuun keessanii akka dhugoomuu gochuun dirqama natti ta'e jedhee jechuudha. Egaa qalabatii lachan isaaniitiif iyyuu biteetoo fideetoo dhufeetoo jira jechuudha. Sana booda ermuun hin dhufte samoona kana hin jirtu baddeetoo jirtaa maalidhaaf yennaanii ayi jira maaliif na waamte yennaaniini. Egaa ati Abrahaamidhaan akka jaalattu beekamaadha. Akkasumas immoo nama biraatiifis yaaduu qabdu kan inni jedheeni. Kanaaf wantati gochuu qabdu tokko Abrahaam faana jireenya akka ta'e galtu akka wal fuutan barbaannaa jennaan kaleessas biniinis simiidhaa siif hin ta'u yeroo sirratti dabarsuuf hinaan jedhee haala sanaadhaan nattaasawaatoo ture edda yoomisin waa'ee koo haasa'uu gaarummaa dubbachuu barbaadan ishin jennaani. Yeroo darbanii rakkoon guddaan anarras narra gaheera. Eenyummoo sana hundumayyuu kan goosises beekaa. Kanaafiyyuu yeroo hundumayyuu dhossaatti nama tumsiisuu irraa ifaan ifatti isa faana jireenya eegaluu siif wayyaa jennaanii. Ani kanan dhufes kaameraadha. Ani yoon gaa'ela dhaabbadhes immoo kaameraadhumaanii jettee jechuudha. Haa ta'uyyuu malee immoo Abrahaamii seeraan hiikee waan xumuree hin qabu jennaan. Abrahaamis asii fi achi jechuu dhiisee si fuudhee si wajjiniin akka jiraatu Ruuttaanis akka heerumtee haadha ijoollee isaa dastaadhaaf taatu akkasumas immoo atis illee Abrahaamitti heerumtee ijoollee akka irraa argatu atis illee haadha daa'imaa akka taatuu fi isa kanaatti immoo akka gammaddu shakkii tokkollee hin qabaadhu hin gammaddaa hin fakkeessinii jedheen jechuudha. Wantoota sitti kanaa booda haasa'uttis immoo akka naatee hin kufneef jabaadhuutii dhaabbadhu miila kee lafan gahiitti jedheen jechuudha. Egaa ishiin si waan baay'ee ta'eera aarsaas kaffaleera jettee jechuudha. Innillee jechoota namaa daddarbannaa kallattiilee garaa waan baay'ee simattee eenyuyyuu nan sochoosu jettee hanga har'aatti dhufte waan ta'eef kunis immoo sitti hin ulfaatu kan inni jedheen. Ishiinis eeyyee dabarseera waan baay'ee danuu isaayii. Kanaaf kallattiilee garaa garaa natinaa bilbilteennaanin asitti argame isa kanaafis immoo ani gaafachuudhaan hin danda'u. Na fuudhi jechuun afaanii baafadhe jette jechuudha. Sana booddee isanii kana duwwaa miti si barbaachisaa Abrahaamiifis hin ta'a jedhee waan yaade immoo fidee dhufeetoo jira jedhee jechuudha. Qalabatii gaafa
gadi itti baasu maal taataniittu sin dhukkubamuu siin fayyuma hin qabdanii jetteen jechuudha. Maal jechuu barbaaddee ani siif yaadeenanii kanaafiyyuu lapheen keessi akka boqottuu fedhe jechuudha. Haa ta'uyyuu malee ani qalabatii isaaf jilbeeffadheen isaaf kaa'e jennaan eeyyee kan jaalatanidhaa fi yoo taasisan maal rakkoo qabaree jedhe jechuudha. Iyyuuni abadanii ani kana hin godhu garuu maalis haa ta'u maal guyyaa waaqayyo jedhe nan eegaa jette jechuudha. Asirratti gaa'ela namaa gidduu galanii guyyaa waaqayyo jedhe yookiin immoo waaqayyotu gaa'ela kana naaf sirreessa jettee iyyaadiin jechuudha. Maaliif gaafati gaa'ela kana dhaabbattee Abrahaam faana jireenya eegaltuyyuu waaqayyo gaa'ela kee keessatti ermeellaa abadan hin argamu. Sababni isaayyuu Abrahaam qulqullaa'ee yookiin immoo gaa'ela sana diigee osoo hin taane osoo inni gaa'ela sana keessa jiru kanati sanaan jaalattee filatte isa kanaafiyyuu dhaga'ee itti keessatti hin argamu sin jechuuf guutumaan guututti jechuudha. Egaa wanta ta'ummoo warreen ilaalla jechuudha. Dirijjiitii isaa dhiisee ruuttaatu naa caalaa jaalala ishii naa wayya jedheeti kanii namni kun asiin jiraachaatoo jiru isa kanaaf jennaani ani ruuttaanii hin miidhamin jedhe yookiin immoo ruuttaadhaaf karaan banamu jedhe ani dirqama Abrahaamin na fuudhi jechuun qabaayii kan ishiin jette jechuudha. Innis rakkoo tokkollee hin qabaatu jedhiin jedhichaanii ture bafusum hin ta'u jette ishiinis jechuudha. Fedhuun barbaachisu jetteen jechuudha. Galeera gammachuu ruuttaadhaaf jedhee ani dirqamadhaan jilbeeffadhee dhiiraa fi qubeellaan kaawwatte jechuudha. Gaaffii jaalalaa gaafachuun soba si'iif aaraa miti. Atis ilaalaa fuula ishee jechuudha sirrii ishee miti jechuudha. Maaliif akka inni ishee miidhuuf yookiin immoo akka inni jaalala isheedhaaf hin qabne itti fakkeessaa jiru yeroo wajjinidhaan dabarsaa jiru. Erga namoonni dudubbachuu jalqabanii wantoota garaagaraa itti arguu jalqabdee fuulli ishillee geeddarameera jechuudha. Viidiyoo kaleessaa busiyyee fi obboleessa Abrahaam illee haasawwan illee argiteetti ta'uu danda'a. Waan baay'eetu jira jechuudha. Egaa sana booda baqqaasa kana qalabatiisa kana ati fudhadhuutii haadha manaa kee itti keeyyadhuutii ofii keetiif fuudheettee itti deebistee turte jechuudha. Inni biraammoo jechuudha Buruukee fi Aayimii jechuudha. Aayimiin kaleessaa Buruukeedhaanii poolisii fideeyyuu ati mana kana keessa ba'uu baatteetu ta'e si baasa jetteeni turte jechuudha. Innis hin bahe har'ammoo jechuudha eenyu maqaan isheedhe intala wayii jechuudha fideetoo dhufeetoo jira jechuudha. Ani kaleessan manaa bahee isa kanaafiyyu mana deemuun qabaa huccuu kollee geeddarachuun qabaa haadha kan inni jechaa ture. Jalqaba irrattis immoo bakka jireenyaa fataa jedhanii jiraachuudha nuruu kan jedhamu jechaadha jechuudha kan inni ture. Sana booddeessi egaa gara Haayimii deemee jechuudha. Haayimiin saaloon ishii teessee jirti akka mana nagaa gaafate jechuudha. Yeroo sanatti achi booda bahe jetteen inni bahuu hin dandeenye taa'e jedhee mucayyoodhaan jechuudha. Mucayyoonis hin teessee jechuudha. Bursiin qophaa'eera maal jedha sifachi deemaa ture jechuudha. Kottu bahii kan ishiin jechaanii turte jechuudha. Egaa mucaanaaf hin deessu jedhaanii jechuudha. Qannaasisuudhaaf jechuudha. Silaa gaafa dhiirri tokko dubartii tokko lollee ishiin dubartiin dhiira fiddi yeroo ammaati faashinadha waan ta'eef innis immoo fidatee dhufe jechuudha. Intalitti jechuudha qinni gochaa ture naadeessa miti jedhaanii. Aayimiin immoo kana dura ulfeesseetu amanuu didee si'inis immoo si ulfeesseeti si amanuu dida si miidhaa hin beektu nati maalummaa isaa jennaan mucayyoon immoo nan beeka jettee sirriitti nan isa beekaa inni nama gaariidha kan jechaanii turte. Bishaan illee buusee fi kennee bishaan illee dhugaa turanii sana booddee jechuudha. Manni kun mana kan saati miti mina jechaadha kan turte intalittiinis inni immoo cunqa jara dha'ee fooqeetti ol bahee
achi booda ayimiinis shiidhaanii si goyoomsa hin amanuu maal jedhee si fidee jennaan inni nama gaariidha eessaa si argatee jennaan maal eessaa si argatee maalii qabaa waan akkasii maal qaba maal jechuu barbaadde jennaan inni siif hin ta'u jetteeni naaf ta'a jettee jechuudha ati baqqaayii manni kan si arga ta'ee bahee jetteen jechuudha eessattan bahaa yoo baatee atumti bahee manni kuni mana kan kootii si goyoomseetudha si fidee dhufe malee dhaayii namanii ni jetteeni jechuudha egaa maqaanii mucaa kootii fi maqaan ishii wal fakkaatee nan geeddaraa jennaan sii kenniteetti hin jettuun seetan ayimi sii kenniteetti ana sannan salfadhe maaliif barbaachisa jennaan maaliif an argitee hin haasa'iin jetteen jechuudha amaan jettu haala garuu tasgabbooftee jirte jechuudha ragattee jirte jechuudha ayyuun sun seexana baattee silaa gara jireenya isaanii dhuftee innaa isa kana sinin jechuun jaalladhaa sinan jaalladhaa gooftaan koo sina eebbisuu nagaa ta'aa fayyaa ta'aan sinin jedha hordoftoota